akkaataa seera amantaa islaamaa fi aadaa isaa eeggateen lafa bal'aa kaaree 10,000 irratti hoteela midhaagina qabuu fi hammayyaawaa ta'e kan waan hunda guuttate magaalaa bareedduu Oromiyaa kan taate magaalaa Shaashamanneetti hoteelli Qaaf hundeeffamuu isaa dhageettaniirtuu laata? Kan hin dhageenye dhagahaa wal dhageessisa. Oduu simbirtuu tana gurra wal buusa. Hoteela Qaaf ammajjii 24 2015tti haala adda ta'een eebbaaf qophaa'uusaa gammachuudhaan ibsa. Baga gammaddan baga gammanne. Hoteela Qaaf guyyaa Jumaa ammajjii 24 2015tti haala ho'aa ta'een ni banama. Sagantaa baniinsaa kana irratti hayyoonni amantii mashaayikan urjii dachii kanaa ta'anii fi namoonni beekamoon bakka argamanitti haala ho'aa ta'een banamuudhaaf qophii hundaa xumuree jira. Hoteela Qaaf kottaan ulaalaa waan ofiittu caala. Hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Gara hoteela keenyaa yoo dhuftan dallaan magariisni keenya qalbii keessan boqachiisee yaaddoo isinirraa fageessa. Hoteela Qaaf tajaajila si'aa'innaa fi qulqullina qabu, nyaataawwan mimmi'aawoo kan ammayyaa fi aadaa kan biyya keessaa fi kan biyya alaa akka fedhii fi filannoo keessaniitti keessummeessaa fuula gammachuutiin hoteela Qaafitti ni argattu. Hoteela Qaaf ilaalan kan bareedu, qaamaaf qalbiis kan hawwatu. Hoteela Qaaf tajaajila siree mijataa, tajaajila jimnaaziyeemii sadarkaa eeggate, iddoowwan bashannanaa dhuunfaanis ta'ee gareedhaan itti bashannantan, galma guddaa waan hunda guuttate, sagantaalee cidhaa, waltajjiiwwanii fi sagantaalee garagaraatiif mijaa'aa kan ta'e hoteela Qaafitti akka fedhii fi filannoo keessaniitti tajaajila hunda galeessa ni argattan. Hoteela Qaaf kottaa waliin taanee hoteela Qaaf haa eebbisnu. Ammajjii 24 2015tti hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Teessoon magaalaa Shaashamannee daandii aspaaltii gara Finfinnee geessu gubbaa kuusaa boba'aa taaf fuulduratti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa 0911 28 38 46 irratti haaloonuun jedha. Yoo feetan ammoo karaa weebsaayitii keenya www.qaaffamily.com irratti nu argachuu dandeessu. Hoteela Qaaf Shaashamannee.